jiraatu baattanii biyyeen nyaatte baga jiraattan abbo haga suusin tunurraa qaqqabaa jira qilxee finnaa kana qabdanii beeytanii jajjabina faxxaan fixnatii kana qabdanii irran kaattan aboo dhiirri baalee baga jiraattan osoo isin jiraatu baattanii biyyeen nyaatte beerri gannuntee jirtu isin xixiqqoo mataa nurraa qaqqabaa jira taftafii kana jaalattan baay'ina qabdanillee dubartiin hin baay'attu baaleen baay'isee Oromiyaa keessaa bakka dhiirri itti baay'attu baala akkasee shamarran immoo arsitti baay'atti kutaaleen birallee waluma madaalama dhiirri baalee dura soo beeratan nurraa gadi qabuu baatte wallaahi wabillahi hin jiraannu Bangalillee asumaan galata qabdan abboo warri Bangalii namna afaan Bangalii jechuudha osoo qoreessa galata afaan Bangalii itti naa himtani osoo Bangalii jiraatu baatte beerri teenna ajooyitonni tunnin jechuudha wasakoon nama warra nama jireenyaan qaban isin hin jedhu kun haganaan hin jiraachisan Bangalii tunurraa gadi qabaa jira dhiira teenna tabaalee gargaare galatooma nu isinii eeyyamnee jirra nurrumaa jallisiisa fuudhuu baattanillee yoo fuudhuu baattanillee maaksillee kaattan funyaanitti qaraqaradhaatuma nurraa gadi jallisiisa beerri waan kan argannaan hin dubbattu warri ol bahee dubbatu kuni warri ol bahee akkatti iyyu kun waanuma kana dhabe bar rakkinni biraan jiru bar jara kenna maal waa jira rakkoo siyaasaa isaa jirra rakkoo nama dhuunfati osoo namnummaan namarra mee ila fakkeenya ofirraa fudhadhaa abbo ijaazaa qabdaa jennu boqo amma isiniin jedhu tana shaarmuxoota jireenya dhabde jechuudha. Shaarmuxoota namni hundi itti miiccatee jireenya dhabdetu warri kabajaa qabu jira. Ammila wanni afaan nama qabu maal? Maatii kabajaa qabu, arsii kabajaa qabu, ijoollee safuun guddatte meeqatu lafa kana jira. Warri akkanaa kun sababa dulloota tanniinii sababa ajootota tanniinii gizee mara arrabsamna kutaalee biraa keessaa gizee mara arsii waqqafama hin argitan. Soba kan hin qabne polotika irratti nuti waqqafama. Diinagdee irratti nuti waqqafama miidiyaa irratti nuti waqqafama maaliif waqqafamna beektanii teettetanii waa'ee namaa haasofti buna waa'ee namaatiin dhuydi jana waa'ee namaatiin haasofti sa'aatii ilmi namaa taa'ee roomaansii taphatutti fireendii ofii hojii jaarsa ofii hojii teettee waa'ee namaa haasofti sababa kanaan nu arrabsiisan arsiin akkatti gandummaa qabdi nuun jedhan dhiirri kenna kool bahee waa'ee gandaa haasoo jiran dubartiin teenne takabajaa qabdu ta waa'ee gandaa haasoftu hin jirti warri ganda keenya xiqqeessa eenyu beektanii Ekaliye ye arsilij, ekaliye ye bale ye shashamanelij, ekaliye ye itayalij, ekaliye ye malilij. Bar arsi kana maka arsi atti bar abban qabdu, maka abban jiru. Anamma fakkeenyaaf kiyya kun reedi Adam jedha. Abbaaneen Adam. Kan isaaniyo abban hin jiru. Ebalu arsilij jedha. Eessa dhuftere? Gabaree ani isiniin jedhe kanatu dhalche. Gabareen ani isiniin jedhe qotee bulaan kun fiitiise na horii eeguudhaaf jira jechuun dhalchitee maqaan jira amma yookaan amma naannoo keenyatti amaara kanarraa dhufa gabaree fiitiise naannoo amaara kabbadaa asaaminoo minaaminoo kana amma mee suusii arsii lijjettee taphatu jira suusii asaaminoo lijjetti mee wariin qaanfattee dhugaa qabdi asaaminoo lijoofiin jetti kadhalchi asaaminoodha gabaree irraa dhalatti tiise irraa dhalatti abbaan hin jiru maaliif keessa dhaabata qaba maatiin isii kabajaan qabu maatiin kabajaa qabu namni maatii kabajaa irraa dhalate nama narrabsu siigale isiin amma yaasaaminoo lijjechuu irra wanni carraan isiin qabdu ekaluu yaarsii lijjetteetuma teetteetuma nama abaarti miidiyaa hunda bilookii kiyyaamma yoo isin argisiise wallaahi wabillaahi ebaluu yeebaalii liji yaamaalii liji maqaa arsii kana guutuu ganda yaamanii fixan maal obboleetiti abbaan qabdu ati maqaa abbeetii moggaafattee as baateen dubbattu faamiliin qabdu maaltu ye arsii liji ye maalii liji ye asallaa liji ye shaashamannee liji jechuu isii fidde waan maatiin qabneefi jechuu shaarmu yaan isii mana keessa sin teechisu halkan tokko ijaazaa buutee keessattuu kifilii oodaa kana ofitti cuftee rafta taanan hinduuta guyyaa lammaffaa bannoon fangasiin si qabee fangasiin ajaan funyaane jechuu dhiirri xayyafee ajaa isaaniitirra wasaka isaaniitirra qaamni isaanii kun gabareen ani isiniin jedhuuf tiisen isiniin jedhu kun itti guure ajeesse baakteeriyaa kana dhiirri ittiin kalaa'u dalagaan isiin godhatuu qabdu carraan addunyaa kana irratti isii dhaabe bultii namaa seentetuma baxabbatu kana malee waan biraan qabdu qaba kanaaf beerran maqaa arsiitiin daldaltanii arsii maqaa balleessiif gootota jawaar isin beektan ilma gootaatti arsii isin har'a arrabsiisaa jirtan kana keessaa dhalatte isin ka arsiin bakka hin buune
كأبا كيسن كماتين كيسن بين مقارسي تسر باتني نو أرب سيتني أنا اللي أكسين أرب سنتا سيتن إلمان شرموت أيجور شرموت أوني كان بود أنا طفاني سين كبتشيس هذا مناتي يجلا دايت كومنتي بريسو متيوان تكغوتا تانن أنا تمكورتو تسيجاب سهذا منا موتو ثم بالله لازم حاملي كيسن جري أو كباتو كان بود أمو جريني مالا كتيسني تكرسيسا سينغوبا إسي وجه إسي مراچا أيجور هذا منا كبجا كبدو كبجام تول osoo kabajaa qabaatu baatte akka isin waggaa tokkotti haqqiftanii jechuudha silaa gadi baate likkii keessan isinitti himti turte garuu hin beektan isin har'a dubartiin biyyan qabdu biyya dhiirsa ofiitti deemti silaa beektanii kabajaa qabaattanii arsiin maal jetti niitiin takka niitiin namaa jechuudha haati manaa namaa takka fakkeenyaaf amma isin ijoollee jimmaatirraa dhufteemi isin tun har'a arsiiti malee ta jimmaati miti hin beeytan malee horii akka taatan arsiin akkasitti beeyti arsiin safuu fiduudhaa beeytu intala jaarsa takka intala gosa teennati jedhanii ilaalan gosa arsii seentee jirtu har'a isin hin beeytan malee silaa har'a osoo kutaa biraati miti namni biraati dubbate namni fuuldura dhaabbatee irraa dubbatuu qabu ijoollee teenna ture maali intala teenna jettee amantee arsii dubartiin biyyan qabdu har'a harargee takka gaafa fuudhe intali sun ta warra harargeetii mititiich ta arsiiti ta gosaati intala gosa aadaaf safuu beeytanii ne kana baroodoo aadaaf sufuu beeytanii waan akkanaan dubbattan kabajaa gootaniif sila dumaashii teenna jettaniin sila obboleettii teenna bareedduu teenna jettaniin maaliif hin beeytan waan akkana kan isin beeytan kan isin ittiin dhalattan arraba gabareedhaan tumamu tiisedhaan tumamu sii galee deemaa gaafadhaa hayyoota Oromoo deemaa gaafadhaa maanguddoota Oromoo duudhaa arsii keessatti dubartii takka alarraa gisee fuudhan kabajaa akkamiitu malaaf jedhaa dhagaa gaafadhaa ilmaan sharmuutaa waa'ee arsii keessatti beektan maqaa arsiitiin daldalta eegalii arsii lijee galu arsiin hudduu teessan haasaltu ilmaan sharmuutaa naa taachu tubbaadha hin qaanfattanii maqaa arsii baafattanii gaafa afaan bantan amma akka keessanitti reediin arsii arrabsuu dhufe jettanii hudduu bantanii ilaalaa turtan warra maqaa arsiitiin daldalu balleessuu dhufe kaayyoon hin balleessan leemmootu arsis bakka hin buutan ofis bakka hin buutan deemaa goondarii keessatti inda'uun goondarii iyyuu sun innaa taachuun libdaallaachu ilmaa sharmuutaa jechuudha ajooftota gizeen amma takka eessa suuraa kiyya gadi garagalchite na arrabsaa jirti akkas ta'uu taate akkas ta'uu baatte qabatu wallaalte ka qabachuun beene maaliif waggaa torba hojii jiraadheen beenama waggaa torba hojii jiraadhee ilmoo irraa argadhee biraan wallahi nama dhibdu garuu hunda keessaniif warreen arrabsitan rabbiin sajaa keessan isinii haa kafalu ani homaa isiniin hin jedhu isin arrabsu ani nama safuun guddate nama maatii kiyya kabajaa qabuu fi namni maatii qabu ta haasawas laallata bakka deemus bakka dhaabatus laallata malee bakka argetti mul'adhuan. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكيف ستي دبتا زينو توك الرالي بايجي ليفي كي جفدو بايجي أبام فيتي سي أرب سوميتي تكيف سي أرب سوميتي وان فيتي يو سنجي تاكك إيسا توي وان نسر رابونجو إنو أكتا سيبينا سيغالي غاديك أملي سيبينا kolkoleen sharmuutaan ammoo waasin jechuun dandeetu si galee miti ka isii arrabse nama biraati maal ta'ettanii miskiina rabbiitiin isin kamu ka isinitti cabsu feetanii isin ammoo akka keessanii san jechuu isin waa jechuun dandeettan wallahi billahi namni Zeynabaat quuxan rabbiyyuu itti isin gaafata wallahi billahi isa mucatti malabbaa keessanii isin goote isin كايسين الرب سريدي دي مريدي دا واجدا مال لا تيتني مالي سنقوة مجتين مال الرافيت انو تو زينبا سغالينا تعالي سنين جنة سغالي للين تاينا في زينبا لين دي غرينا افان كيسن راجو قالا دام جتي جرين نسي اجراتو الميسي اغد فتو الميسي غد فتا جرتي مالي سنقوة اسن تويته اكا ilma nama ganda arsii keessa baate adaba dhabdee asirratti baate gande nama arrabsuu dhabdee moo
arrabsuu dhabdeemoo ganda keessa maqaa nyaatu dhabdeemoo kana irraa feetanii wanni isii arrabsitanuuf miidiyaa rabbaatanii kolkoleen Zainabaan adaba qabdi Zainabaan amala qabdi yoo uffattu yoo deemtu yoo waan hunda yattu irraa bareeda umaatti nafne kanaafiyyuu of kabaja mucatti irra bu'a wallahi nama muraasa mataa kabicha arge namni biraa namni sitti dubbate hin jiru isi matakkitti arge anis isi matakkitti arge malee nama biraa hin agarre dhugaa dubbachuufi ani garuu na dhibe maaliif akkana arabee yoo taate kanaan dura fakkeessituu riidii arrabsaa turte riidii makana jechuu riidii jaalatteellee miti sigaleemi riidii kana arrabsitee miicca baate arraammoo tana gadi garagarchiti fakkeessituun sigaleemi wanni mucatti gadi garagarchitaniifillee wanni waa'ee Zainabaa dubbattaniifillee tokko hin jiru جماعة مهلا والله بالله على فانا ما بنسي لبقى يوجد لسان الله نمني والنوم بيكو مجرتين أدابا كبدي بيت أدابا قدت قد أدابا كيسان وفي جتة سنجالة الاستيمالي ديبي سني ديبي سو واللالتي تيميتي سيغالي أفان كبدي أكو ما يسن دوبتاني تي دوبتو دندتان قرو يونا ما كتيساني ميتي مجرتين adabadha ka isina rabse adda jira Zainab arragora maka Zainaban kasina ilmasi guddifata jirti adaban kabajaadhan jechuu waane makana yun dubbateen achi ummata insha Allah faandoo keessa baya sirratti waan amaan jedha wallahi billahi لا أنا بردبني براني سيتا كتير أرجسيلا مجتين نبيت أفولو يوتين كابو نما شير نرتي قده سيلا مال قده إجالو مسيني تومان جالت سي جلابايه مالي تاو كستاو مالي بقى مالي جتي أجايبا والله نما ديبا أني كان اللي سنين انجدو أني هوما تكالي سنين ديبي أنجراتا را والله أنقل قال جزء من Zainaba أوصلال سورة يسي قدي كارغار توميدي Zainaba أوصل يسي سورة يسي قدي كارغار توميدي warri tokkoki banatee jiru ka Oromoon tokkoki irra jirtu suura isii gadi garagarchite deebi gadi baate inuma isiniin deebisne inuma deebi takka isii irra arganne Zainabarra afaan takka deebi isiniin deebistu inshallah isin Senegale waan feetan goruu dandeetta suura isii dhimma ittiin qabdu suurarra yoo gadi garagarchitan wakkatti isin bareeddu warqii fakkaatti maashaallah umaatti nafne mucattiin teen sigalee Hanafiyu of kabaja la tokkotu dhiirrillee arrabsaa jiraadha na arrabsanii dhiisaa warri obboleettii qabani obboleettiin isaas waan taatun beeku warroonni bultii qabdanis bultiin teessan maal akka taaten beeytani anun daayu wallah deebi isiniif hin deebisu nama na arrabsus kana faarsus ani baataate jedhanii si arrabsan ummata anamma wallahi rabbal kaaba galgala hin agarreen wanta amma sirra deemaa jiru kana irraayu quban qabu nu nama sadii nama afur momeeqan mashwara ijoollee taphachiisnee akkas museenaa faa jenne deemne deebinaan ollaan irran turre yoo asii deebu kun suuraa ol garagalchaa kun gaggaragalcha ani wallahi na dhibe warroonni immoo tokko wanti isiniidhaamu barbaade yoo rabbii sodaatan ta'e suuraa daa'ima kiyyaa mataa gadiin garagalchina amma firoo maal beeka abaartan abaarsi ilma isan abaartan ilaali obboleeyyan namni Zainabaa jaalattu
ilma isii waliin jaaladhuuf jibdoota malabbaa keessanii ilma isii abaartan. Maali isin godhe miskiinni rabbi? Maaliif abaartan? gochuu dandeessan. La'aan abaarree beer suuraa mataa gadi gara galchanii nama isaa wajji Abaarte poosota. rabbi ilma kee akkana si haa godhu si jala haa godhu riidi. Ilmi sun bar isiirra bahe tanarraa bahe bar. Ilmi sun jechuun ilmi abaaramaa jiru sun isiirra bahe. Yoo taate ilma sanillee jaaladha. Garuu ana suuraa kiyya akka barbaadan gochuu dandeettanii garuu daa'ima kiyya rabbi akiratti isin gaafadhaan. Wallahi billahi ishee. Maal godhataa hartaani? Harrafne? Akkasi awwaa birallee haasa uffisseenne an akkanumatti seene akkuma duraan seenu seene malee nama sarrabsuuf hin dhufne. Warroonni suuraa kiyya gadi gara galchitanis galatooma. Deebi'ee ana gadi gara galchaa garuu suuraa daa'ima kiyya amaanaa isinitti haa ta'u. Maal gooteeti gadi garagarcha suuraa kee maaliif gadi garagarcha maal isaan gooteeti rakkoon isaa sirraa qaban maal inni maal jetteen na arrabsite ganda namaa tuyte sababaan suurumti kee iyyuu gaddeebisaniif maal innidha si galeemi maal sababan maal sirraa fedhan moo isin gadi baate barriyaani ajandaa ittiin barbaadatu fi Zeynaban gadi baate osoo waffeetan gootan inshaallah laal Suuraa miti inshaallah maallaqaan iyyuu fiddanii dhiiranuu walitti xaxxanii jecha osoo gadhiistanii Zeynaban nama miidiyaa irratti deebii isinii deebisuu miti. Dhiqaaltota. Dhageettanii jirtan na fakkaate deebii isiniin deebistu miidiyaa irra baate abadan. Waqteetan gochuu dandeetta suuraa isii gadi garagarcha ammallee deemati gadi garagarcha. Garuu deebii irraan argattan. Intalli kabaja qabdi. Waan ummata bira waan biraa dubbatuun dhufne akkanumatti seene malee wallahi nama arrabsuuf hin dhufne. Akkanumatti seene malee nama arrabsuuf hin dhufne. Garuu tokko laala yoo taate nama sadii afur akkas. Kan Habiibti beekaniiti ati waa dubbattuu fi barri yoo kana agarteen dubbatti.